taane warra galataa taane warra galataa taane sitamane Yesuus dongadi. Tole bagana gadaan dhufte maqaan keenyu jedhama eessarraa dhufte waaqayyo as waddaa kanatti maal siif godhe meerraa jedhan saba waaqayyoo dubbadhu. Maqaan koo Biraanee Masgeen jedhama asuma magaalaa Naqamteeti. Waaqayyo waan baay'ee naaf godhe dhibee baay'irraa na hiike. Gaafa facaasaa kasaatti dhufeetanii kadhannaan raajiin nuuf kadhatan asitti bishaan irratti booddee tafaasilii kadhannaadhaan naaf neenu godhatanii achiin booddee ji'a sadii basti baay'ee na dhukkuba garuu namatti ni maddu sammuun koo na dhukkuba namatti ni maddu garuu baay'ee cannaa qaban ture garuu guyyaa gaafa sana ji'a tokko asti baay'ee mana dhukkuba ofiin beeku gaafan deemu nan soraadha nan yaadda waan baay'ee galu faanatti fakkaatu ture baay'ee lolamaaf duraanis yaada koodhaan baay'ee lama argasiin booddee gaafa sana saanonuu kadhatanii natti bu'anii lolli si biraa affeeranaa jedhani kanan ji'a sadii asitti nagaa hin qabne baay'ee canna qabu nagaadhaan koo nyaatame abjuudhaan gaafan boo gaafan galu kanan lolamu waaqayyo gaafa sana karaa isaanii natti dubbate ilmi waaqayyoon narraa hiike kanaaf waaqayyoon galateeffachuun barbaada. Mee gooftaa galateeffadha harka keessa walitti buusaatii. Tole dhibee kee kanaaf gara mana yaalaa deemteetta yeroo dhibee kanaan qabamtee turte moo maal gochuu dandeessu? Ani mana yaalaan deemne namatti iyyuu ni madduun ture. Zimmee Kiristoofi koonaan canna qaban adiisaan jira garuu na dhiisuu dide. Ergasii booddee isaan akkas jedhan natti dubbatanii abjukkootti nan arge. Isaan gaafa sanatti dubbatanii hafuura maraatummaa si biraa hambiseera. Akkati maraattuuf yaalamee ture garuu si biraa hambiseera waaqayyo lola sirraa dhaabeera naan jedhani. Gaafa sana kaasee sammuun koo jireenyi koo hundumtuu nagaadhaa waaqayyoof galannaa ta'u. Sabni gargaaraa gooftaa galateeffadhaa. Tole mee waaqayyo sitti si fayyisee dhaamsa qabdu saba kanaaf yoo qabaatte gabaabsitii. Dhuguma dubbachuuf taanaa warri dhiphattan akka koo warri cannaqamaa deemtanii furmaata kan nabdanii kottaa waaqayyoon kadhadhaa waaqayyo isiniif hin raawwata. Karaa nama waaqayyo kun hojii gurguddaa hojjechaa jira waaqayyo. Deebii argachaa irraa dhufnee akkasitti hin galle kanaaf kottaa waaqayyo isin argaa jechuun barbaada. Gooftaan si eebbisu si gargaare gooftaa kee biraan hafiin bara baraan nu qabaatu isaa ta'e.